يعني يروسن لفته بقى جيتشن تاينا جته هدونا دعامي نيمبوه بقى هنگن إدان سلانغا فدي خانم كمان كم يكن جان سلانغا فدي كم نانجتي جيتن هدو يروسن بقى هنگن يفجيسون دنگه هالي إلاج نمني ما قبلين الفترة ده يروسن هدو أنت نراجس أنت هدو نقدس تك بويني tasgabbaa'ee jireenya bu'aa bahii hedduudha kan isheen qabdu namni kamiyyuu immoo hiree garaa garaati kan inni qabu kanaaf immoo sitti dhaga'amuu hin qabu of jajjabeessuu qabda ati nama baay'ee dandeettii garaa garaa qabdudha ammas immoo hiree rabbiin beekamuun akkasittiin immoo amilee kee yeroo namoonni bu'uu danda'u ati immoo nama jabaa taate argamuu qabda ati nama eenyu ol baatee bahaa jirtasi bahuu dandeessuudha ammas jaalalli hin daanga'u bir warri jaalala qaama namaa irratti hundaa'ee qabeenya irratti hundaa'ee nama jaalatan isaanumaaf hin milkaa'u. waan rabbiiti. kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin jirtan qophii yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenya irraa keessatti egaa Dheeraagalamsoo wajjiniin turtii taasisaatiidha kanan jiru seenaa egaa jiruuf jireenya keessatti namoonni hedduun bu'aa bahii hedduudha kan dabarsanii rabbi egaa gaafa nama uumu akkaataa garaa garaatiin kan nama uumuu danda'u san keessatti garuu ilaalchi hawaasa keessa jiru hagam nama miidhuu akka danda'u egaa dheeraarraa hubachuu kan isin jirtan jedhee abdiin qaba namoonni rabbii hunda keenya ni jaalata hunda keenya wal qixxeesseeti kan inni uume garuu hawaasa keessatti immoo ilaalchi badaan jiru hagam xiinsammuu namaarraa miidhaa geessisa kan jedhu akka keessatti ilaaltan abdiin qaba qophii yeroo jaalalaa keenya itti fufaa turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u gara dheeraattan isin deebisaan. Dheeraa akka amatas gabbooftee miti. Egaa dheeraan yeroo hundaa nama kolfu nama taphatudha. Har'a immoo bo'oo hin qabdani. Seenaa sin yeroo ajatte. Nama dhaga'ama. Yeroo amma fittiin gammada yeroo san keessatti wantoonni gama kana kun nama yeroo ilaalee akka nu irraa baradhu godha. Wantoonni kun nama sun namoota kiyyaa jechuun nuti qaalii dharras borus. Namoonni kiyyaa ammallee bakka jirtanitti ifiin boona ifin tuffatina if tuffatu keenyaatu nama gannu godhe ifin tuffatina nuti qaaliidha rakkoon irra ga'e kuni namoota kiyyaa kan geenye barbaadamas namoonni kiyyaa amma keenyaaf yeroo hedduu karaa miidiyaatiin lallabaatan olee karaa feesbuukaatiin ilaalchi gama miidiyaatiin illee kan jiru maatiin amma maatiin kiyya qabsoo guddaadhaan sanaan ga'an garuu maatiileen biraa kan mana keessatti awwaalantu jira namoota kiyyaa namni bobbee naamiti kan miilaan hin deemne kan miilaan qabne rabbiin akka fedhe jiraachisuu danda'a rabbiitu uume mana keessatti awwaalii namoonni akkana warreen jirtan waaqallee sodaadhaa rabbiillee sodaadhaa akka fedhanitti bobba'anii baratanii bultii jaaratanii jiruu gaarii jiraachuu danda'a. Dheeraan nama dandeettii cimaa qabdudha. Fiilmii irratti ni hirmaatta. Koomeediiwwan gaggabaaboo irratti ni hirmaatta. Mee yeroo hedduu hojii ati ittiin dabarsitu waan akkamiiti? Ani hojii hedduu kan jaalatu irra caalaatti yeroo hundaa osoo kan hojjedhe. Namoota kiyyaa kanaa wajjin yeroo hunda sila wargee qoflee taphaddee namoota kiyyaa dhadheeru jechuudha. Hojiin diraamaalee adda addaa dalagee addunyaatti beeksisee jechuudha. Sila hedduun itti gammada. Amma diraamaalee kana keessatti diraamaan tokko jirti dubartii akka xiyyaa jechuudha dheertumaa. Hedduu isillee akkuma miidhamaa turte fitti haamnee jechuudha. Ol baasnee jira jechuudha. Diraamaa sana keessatti arguu dandeessa. Kanaaf namoota akkanaa kana silaa walitti qabnee diraamaalee adda addaa waan nama bu'aasu waan nama kofalchiisu bakka nuti qaalii ta'u garsiisne dudda sana jedha. Pushaappii meeqa buuta? Meeqa buuta? Kudhanii fi kudha shanii danda'a. Si yaalchisoo moo? Ni danda'a. Huccuu ispoortii dirqama barbaada. Dirqama gaa seeraan cabsa yoo kanaan dalage. Kanaaf huccuu ispoortii na kasasan warri ispoortiidhaa suni sadii malee akkamtiin dalaga. Gaariidha. Mee bishaan daakuu irratti? Bishaan ni yaala malee hedduu hin danda'u.
Baay'ee hin dandeessu. Namni beektee maaliif ani kaasee addunyaa kanarratti namoonni akka kee dhedheeroon hedduutu jira. San keessaa baratanii barumsa isaaniitiin gama ispoortii sarkasii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan fiilmii gurguddaa Holiiwud keessatti Booliiwud keessatti namoonni akka kee dhedheeroon hedduun hirmaatanii ni argaan. Siin ammoo as hojii kana keessa jirta. Hojii kanaanis immoo milkoofte.